qabsoon goonu if booda hin deebinu ammoo nama jiruu qabsoo godha nama jiruutu qabsoo godha nama jiruutu haattuu saaxila kanaafuu ajjeefamuu mallaa yennee ani akka xiyyaatti anka diinaasoo danda'u hangaa sarraa ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba tokkoffaa yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu taa'u akkamittiin osoon hin duune bakka nagaa geessisan hujii tiyya turtee jechuudha hangaan bade kana keessatti warri maa badde eessa badde hin banne hujiirra jirra maal waan seenaa taate maqaadhaan eenyu Itoophiyaa tana keessatti Oromiyaa tana keessatti bakkuma hundattu waan seenaa taate waan attummaa wal qabate tujjaara kamiitu eenyu wajji dalagaa eenyuutu akkami saamu jira maaliin saamu jira haramiin saamu jira laayinni saa kami daandiin saa kami karaan saa kami maali eenyu ajjeese eenyu hidhe eenyu godhe waan beeynu ta'ama sadeen kana keessatti shira agarre hunda jechuudha caasaa mootummaatiin waraabnee addunyaa irratti gadhiifnee jirra jechuudha waliin hin dhabameef kana jechuudha moonyi maanaal abbaa kiyya gowwaan hin jiru osoo haa hunda bakka qabamsiisne gabbaatee namatti taasifamtee boru lipsi godhanii waa hedduu si keessatti haftee hojii kuttaa jechuudha muuxannoo qabna nama hedduutu waa gara qabatee kuchiisanii jiran nama hedduu sanaafu maal godhe viidiyoodhaan akkumaan amma isinitti taasawutti waraabee jira jechuudha waa hunda paartii 10 10 parties paartii sagantaa 10tti waraabamtee dhumtee jirti jechuudha sagantaa 10 waraabamtee Germany's ni jirti, America's ni jirti, Canada ni jirti, Australia ni jirti, Somalia ni jirti, Djibouti ni jirti, Somalia ni jirti, Kenya ni jirti, Ethiopia keessa ni jirti, guyyaan nuti duune. Guyyaan ani du'e hangaasa Ahmad Ibrahim Arrajan viidiyoon gadhiifamte jechuudha. Akkasitti waliinee dalagaa hiinee taa'u jirra jechuudha. Qab goone. Ifbeekaatichinis ifbeekaa nuti sattichani beeyna bujrii maas ni beeyna bujrii mitichis ni beekaa jechuudha wal beeyna jechuudha amma wal buunee wal qabnee jira jechuudha akkas ilaal qap wal goone hojjetaa hojjerraa jechuudha ija keessa wal laala soo wanni dhabamneef obboleeyyan kiyya qaqqaaliin na deeggartan warri dhugaan na cinaa dhaabbattan addunyaarra jirtan bakkayyuu jirtan hin dhoqanne osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa bakka osoo dhoqachuu taate Itoophiyaa baqannaa maal eenyu dhoqanna nuti du'aa maal eenyu dhoqanna nuti du'aaf kannineeti hojjechutu jirraa miti bar du'aaf kannineeti hojjechutu jirra sanifu baqachuu ni jiru maal godhi sanifu baqachuu ni jiru maal godhi jira waraabaa jirraa jechuudha waraabaa jirraa jechuudha waraabamtee jirti addunyaa irratti taqabaabloo quccu bilool jechuudha Nyachifamte taa'u jirti jechuudha. Nyachifamte. Amma yaadan qabnu amma booda waan feene haasoyna walitti kun wadachaane haa. Amma booda haasoyis takka. Amma booda haasoyis takka. Tartiibaan isidii gadhi. Tartiibaan isidii gadhiisaa na jechuudha. Viidiyoon kurnan sagantaa 10 waraabamte tuun hundi immoo kan shiraa fi xaxa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo keessa jirtu hunda saalxiltuun ammoo guyyaa lubbuun nurraa baate addunyaa guutuurraa gadhiifamti jechuudha taqartool gadhiifamti jechuudha taqartool kan nasima kan na dimtsi kanna dimtsi abba kanna dimtsi ni dhageessa mi afaan kan kanna dimtsi
afaan kan na dimtsa sagalee keetii wajji sagalee keetii wajji sagalee keetii wajji oduu osoo hin ta'in oduu osoo hin ta'in sagalee ati bilbiltee wajji abbaayye sagalee ati bilbiltee attummaatti qindeessite sagalee ati bilbiltee ajajatti kennite sagalee ati bilbiltee ittiin hujii karaarra keeyse sagalee ati itti bilbiltee malaamaltummaa hojjette sanii wajjin idiitti sii taatee taa'u jirti jechuudha. Your future of politics is dead. Akkasi wal hunee
አይደለንም እኛ አይደለም